Ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa wajjin kuni qophii Oyidaa Mariiti. Qophii Oyidaa Marii kennan har'a addee culullee qabannee dhiyaannee jira. Qophii waliin akka isin waliin turu Makkiyaa Hajjeeti. Ogeessi kaameeraa fi gulaallaan ogeessi kaameeraa fi suur-sagalee miidiyaa wajjin Waayyuu Bariin waliin tura. Hangaruma qophii kennaan waliin turan affeerraa Oyidaa Mariiti. Hayyee addee culullee yaamicha keenya kabajamtee marii keenya irratti argamuu keetiif galatoomni siin jenna. Baga nagaan dhufte. Hayyee galatoomaa isinillee gara miidiyaa keessanitti waamicha yookaan affeeraa nu gochuu keessanii fi galatoomaa isiniin jedha. Hayyee ulfaadhu addee culullee mee simarraa haa kaanuti. Addee cululleen eenyu? Cululleen immoo maqaa miidiyaa hawaasaati moo maqaa maatiin keessii baasedha? Hayyee galatoomaa. Maqaan kiyyaa maqaan SB Culullee Intarashaasheetiin kan hawaasa koo jaalatamaa fi kabajamaa uummata Oromoo badhaa biratti kan beekamu. Garuu maqaan dhaloota kiyyaa kamaatiin kiyya naa baase adduma jira. Maqaan Culullee kan hawaasni kiyya ittiin na beeku. Okay, galatoomii addee culullee. Mee addee cululleen eessatti dhalattee eessatti guddattee ammoo eessa jirti? Okay, galatoomaa. Ani kan itti dhaladhee godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti dhaladhee guddadhee kan jiraadhu ammoo magaalaa Saudi Arabiyaa Riyaaddi. Hayyee ulfaadhu. Hayyee addee cululleen hojii tola ooltummaa irratti bobba'aa kan turte. Hojii tola ooltummaa kana hawaasa wajjin yookaan immoo akka dhuunfaatti immoo akka hawaasatti irratti bobba'aa turte hojjetaa turte. Hayyee kana dura akka dhuunfaatti hawaasa koo bira kan dhaabbataa ture hojii tola ooltummaatiin akka dhuunfaatiin saba koo kan miidhame bira dhaabbataa ture. Amma ammoo nama tokkorra nama lama wayya akkuma jedhan sanii hawaasa kiyyaa ijoollee Oromoo mataa walitti qabannee jechuudha. Nama dhuunfaatiin hawaasa kana qarqaarreetiin rakkina san keessaa isa baasuu hin danda'amu waan ta'eef guruppiidhaan ijaaramnee gareedhaan ijaaramamee jechuudha. Akkasitti hawaasa kiyya kan rakkate bira dhaabbachuutti jira jechuudha amma. Hayyee ulfaadhu. Culullee mee miidiyaa yookaan marsaa hawaasaa kana irratti hawaasa keenyaa sagalee ta'uun akkasumas rakkataa miidhamaa gargaaruun beekamta. Waan kana gara hawaasummaa kana dhufuuf maaltu si kakaasee akkamitti sagalee hawaasaa kana ammoo akkamitti ilaalaa jirta? Hayyee galatoomaa. Fuula miidiyaa kana irratti wanti na kakaasee quuqamuma Oromummaa kana keessa jirutu na kakaasee. Duraan keessatti kanan hojjedhu jechuudha. Fuula miidiyaa paabliikii as bahee uummata biratti hin mul'anneeyyuu sababni gara miidiyaa kanaa bahuudhaan fuula kiyya paabliikii uummata Oromoo biratti bahuudhaan na dirqe sababbii du'a haaceetii fi hidhamuu jawweetiin hayyuu keenya jabaa keenya hidhamuu isaatiin gara paabliikii uummataatitti as bahuudhaan na dirqe jechuudha. Akkasuma jechuudha gara uummata kiyya qarqaaruu irratti illee haa ta'u keessaanillee gara gubbaatitti illee jechuudha ittuma jirraa isiniin jedha. Hayyee bareeda. Qabsoo hawaasaa godhaa turte yookaan immoo hawaasa wajjin hirmaachaa turte qabsoo karaa nagaa irratti hirmaataa turte keessatti miidhaan akka biyyaatti akka maatiitti yookaan akka dhuunfaatti sirra ga'e maaltu jira? Alhamdulillah miidhaan kan keessa jiru garbummaadha. Garbummaa keessa teennee garbummaa falmataa jirra. Biyyi ormaa mataan isheetu garboomtuudha. Biyya garboomtuu keessa taateettee mirga kan kee falmachuun inninuu hin ulfaata miidhaa of danda'ee jechuudha. Maaliif biyyi ormaa jechuudha bilisummaan qabdu ni beekna. Biyya Eeshiyaa jechuudha biyya garboomtuudha. Biyya garboomtuu kana keessa teettee saba kan keetiif yeroo quuqamtu saba kan kee beela kan rakkate yoo saba keetiif sagalee taatu jechuudha inninuu dhiibbaa tokko jechuudha. Haa rakkoon akka dhuunfaatitti narra gaheellee hin jiru gara
maatiin illee rakkoon narra ga'ee hin jiru hagaadhaatitti alhamdulillah. Hayyee erga kaasuun keenyaafin mana namaa keessa ta'anii yookaan biyya namaa ta'anii hawaasaaf sagalee ta'uun innuu qabsoo guddaadha jechaa jirta. Hawaasa kanaaf sagalee kan ta'a turte mana namaa osoo hojjettu yookaan biyya namaa keessa osoo jirtu bakkee jirtu kanatti keessattuu shamarran keenya mana namaa hojjetanii miidhaa akkamitti yookaan immoo warroota bira dalagan keessaa maaltu si qunnama? Yaa warroota bira dalagu irraa miidhaan baay'eetu jira. Yeroo as dhuftee laayivii kanarra teessee saba kan kee kan rakkatee fi saba kan kee kan miidhamaa jiru kan garbummaa keessa jiru dhuftee yeroo teesseetiin dubbattu jechuudha. Sa'aatiin nama dhufee taa'eetiin saba kooti sagalee ta'u san jechuudha. Laal sa'aatii yookaan hirriba koo'itii yookaan sa'aatii nyaata kootii laaqana kootiisa irraa muradhee laaqana koo achi kaayee dhufeetiin ammoo saba koo kan miidhamaa jiru sanii sagalee ta'aa jechuudha. Hogguu saniyyuu dhufanii jechuudha. Yeroo laal akka an taa'ee hin dubbanneef dhufanii irra na waamantu jira jechuudha. Dirqama garbummaadha. Dirqama waan isaan natti kennan san gochuu qaba waan ta'eef dhiiseetiin dhaqee waan isaan godhan sanii hojjadhee ka'eetiin xumuree ka'eetiin sa'aatii argadhisanii sa'aatii hirriba kootiif sa'aatii nyaata kootii sanii sa'aatii boqonnaa kootii muradhee saba kootiif sagalee ta'aa ture jechuudha. Rakkoo hedduuletu jira jechuudha bakka kana. Maaliif mana ormaa keessa teessee dalagaatiif saba keetii sagalee ta'uun hedduu takka ulfaataadha baay'ee jechuudha. Mudannoo hedduutu jira jechuudha bakka kanatti yookaan rakkoolee hedduutu jira. Hayyee fadhu ammee wanti kun rakkooleen mana namaa keessatti dubartoota keenya yookaan shamarran keenya qunnaman rakkoota hedduu rakkoolee hedduu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf haalli itti mijatuu dhabee hawaasa keenyaaf kan sagalee ta'an akkasumas waan qabanirraa gumaatan sagalee ta'aa fi waan qaban baasanii kennanii hawaasa keenya bira dhaabataa jiran. Dubartoonni keenya maal hojjetaa jiranii maaltu sitti mul'atamee haala amma deemaa jiru kanaan akkasumas waan ofii argituun bifa shamarran keenya laatu maaltu sitti mul'ata jirullee? Hayyee asirratti dhugaa dubbachuudhaaf dhugama yoo quuqamaaf kutannoo qabaatte jechuudha. Rakkoon mana arabaa yookaan biyya ormaa keessa teessee dalagaatiin asiin saba keetii sagalee taatu sin daangessuu jiru jechuudha. Maaliidhaa fi quuqamatu si keessa jira. Rakkinni saba kan keetii san atuu rakkina keessa teessee rakkina saba keetii san qoodamuudhaa fi ijjannoo qabaachuu qabda, kutannoo qabaachuu qabda jechuudha. Gaafa ijjannoo kutannoo qabaatte ammoo carraa hirriba kan keetii san irraa murattee saba keetii sagalee taatee beelaa kan kee kabeela san ammoo dhaqqabuun dirqama nurra jiru jechuudha. Akka dubartiitti jechuudha. Lekki kushiinaa keessa dalanna jennee rakkataa keenya ka biyya rakkataa jiruuf saba keenya biyyatti miidhamaa jiru jechuudha. Cal'isirraa afaan qabannee cal'isnee taa'uun nurra hin jiraatu jechuudha. Dubartiin gahee guddaa qabdi. Qabsoo keessatti gahee guddaa shoora guddaa qabdi. Shoora guddaa qabnu san ammoo biyya ormaa keessa garbummaa keessa jirra jennee ammoo shoora taphachuu dandeenyu san ammoo daangessuu hin qabnuyyuu. Yeroo baay'ee shamarri keenya ammoo sodaan keessa jira shamara keenya paabliikii as bahanii dubbachuu irratti sodaan keessa jira. Dandeettii osoo qaban yookaan carraa dubbachuu osoo qaban sodaan keessa jira. Sodaa san of keessaa balleessanii namni eega dhalatee jechuudha. Akka dubartoota keenya kan nu afoo jiraniitti hojjetanii darbanis kan hojjetaa jiranitti fakkeenya dubartoota keenya jajjabeewwan kan lubbuun darbanis fudhannee jechuudha. Saba keenyaaf hojjechuu qabna. Eega Oromoo taanee dhalanne jechuudha. Rakkina Oromoo kamiifuu irraa qoodamuu qabnaa jechuudha. Haga rakkinni isaan irra ga'e sun nurra gahutti nu isaanii ol waan jiruuf jechuudha. Biquu qabnee fi bira dhaabbachuu qabna. Jiruun biyya Oromaa keenya sagalee ta'uu birmachuu diinagdeedhaan wal ijaarree birmachuu irraa nu deebisuu hin danda'u nu daangessuu hin danda'u jechuudha. Shamarri keenya bakka kanatti ammoo gadi bahanii saba isaaniiti. Keessaanis akkuma hojjechuun akkuma jirtu ta'ee paabliikii irratti illee bahanii sagalee ta'uun barbaachisaadha. Dirqama. Ijjannoo kutannoo yoo qabaatte sin daangessu wanti si daangessu hin jiru yoo jechuun barbaada. Hayyee hedduu ulfaadhu qabxii hedduu nu kaaste
Mee ijoollee ammallee asumatti deebinee maaliif dubartoonni kennaa mana namaa hojjetaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessaa biyyoota Eeshiyaa keessattuu namni kamuyyuu ni beeka maaltu akka turu dubartoonni kennaa hawaasa isaatiif sagalee ta'a akkasumas rakkataa keenya gargaaraa miidhamaa fi waa hunda bira dhaabbataa jiran. Dubartoonni kun maatii isaaniitirraa yookaan hawaasni Oromoo akkamitti isaan hubataa jira? Yookaan immoo iddoo akkamii isaaniif kennaa jira? Dhugaa dubbachuudhaa fi shamarran keessattuu biyya Eeshiyaa keessa jiran hojiin isaaniitii fi ilaalchi sabni isaanii qabu waliin gitu jechuudha. Hojiin isaanii hojii gurguddoodha. Shamarri teenna biyya Arabaa biyya garboomtuudha. Firiidamiin hin jiru akkoota biyyoota faranjii firiidamiin hin qabanii jechuudha. Garuu biyya garboomfattuu keessa taa'anii biyyoota Eeshiyaa hundinuu biyyi firiidamiin jiru jechuudha. Biyya garboomfamtuu keessa taa'anii jechuudha. Hojiin olaanaan shoorri guddaan isaan taphatanii akka nama biyya firiidamii jiru keessatti saba isaaniitiif shoora guddaa taphatanii jiran. Shamarri keenya dhugaa dubbachuudhaa fi akka isaan shoora guddaa taphataa jiraniif saba keenyaaf rakkataa bira dhaabbachuun miidiyaa garaagaraa gadi dhaabuudhaan wanti isaan hojjetanii hojii guddaadha jechuudha. Jireenya isaanii dagaletti achi qabee jechuudha. Jireenya saba isaa jechuudha. Fuulduratti qabee deemutu baay'eetu jira jechuudha. Gin paablikii asirra bahanii mul'atanii jechuudha. Garuu ilaalchi sabni keenya qabuu fi gadaanaadha. Ijoollee biyya Eeshiyaa yoo jedhani sadarkaa isaanii gadi buutan. Gin hojiin isaanii sadarkaa isaaniitii ol. Gartee waan kabajni isaaniif kennamuun hawaasni Oromoo akka ijoolleen biyya Eeshiyaa keessattuu dubartoonni ijjannoof kutannuudhaan biyya Eeshiyaa keessa ta'anii shoora guddaa taphataa jiranitti jechuudha. Ilaalcha guddaa kennaafii hin jiranii. Ilaalcha gadaanaa kennaniifi jechuudha. Ilaalcha kana ammoo sirreeffatee hawaasni Oromoo dubartoota keessattuu biyya Eeshiyaa jirtuu fi warroota keessattuu saba isaaniitiif aarsaa kafalanii saba isaaniitiif of kennanii karaa diinagdeedhaatiin karaa kamiinuu jechuudha saba isaaniitiif of kennanii hojjetaa jiranii jechuudha. Ilaalcha guddaa bakka guddaa hamilee itti horuudhaan akka isaan fuulduratti cimanii dubartoota cimoo ta'anii as bahanii daran kana caala saba isaaniitiif hojjetanii fi rakkataa isaanii bira dhaabbatanii saba isaanii guddisanii fi sagalee ta'u yookaan jajjabeessuu dirqama hawaasa Oromoo warroota fuuldura keenya jiraniif jechuun barbaada. Ilaalchi gadaanaadha waan ta'eef jechuudha hojii isaaniitiin waliin gituuyyuu. Galatoomii hedduu waa hedduu nu kaastee jirta. Egaa culullee ati sabuma hundaa bira dabartee wantoota biyya ijaaran akkasumas seenaa gootota kan lubbuun jiranillee kan lubbuun darbanillee yaadachuudhaan egaa waldaa tokko ijaartee jirta. Maqaan waldaa ati ijaartee maal jedhama waldaayichi? Waldaayichi sunoo kaayyoo maalii qaba? Ayyee galatooma maqaan waldaa ijaaree jira dhugaadha. Ilma namaa eega ta'ee seenaa goototaa qofaa ani sanyii Leenjisoo Diigaa ana sanyii Waaqoo guutuu ana sanyii Jaarraa Abbaa Gadaa jechuu osoo hin taane anis akka Jaarraa Abbaa Gadaa anis akka Leenjisoo Diigaa anis akka Waaqoo guutuu san seenaa inni dalage san dalageetiin anis seenaa isaa inni galmeesse san galmeessuu qaba jechuun nurra jiraachuu qaba. Yeroo baay'ee seenaa gootonni darbaniin dhaadachuu osoo hin taane seenaa dalannee nus akka dhaloonni fakkeenya nu godhatu ta'uu qabna. Waldaa keenya kan ijaareetiin jedhee haftee Leenjisoo Diigaa jedha dhaabbata yookaan haftee Leenjisoo Diigaa jedha. Waldaan kuni haga ijaarameetiin jedhee waggaa tokko guutee jira. Waggaalee tokko asitti jechuudha. Hojiilee bobboonsaa, hojiilee gaarii hojjetee jira. Waldaan kun kan ijaarameen illee jalqaba dubartoota qofaadhaan kan ijaarre kan hundeessine tokko wanti akka waldaa kana ijaaru na godhe Leenjisoo Diigaa nama dagatamuun hin malle nama dhalootarraa dhalootatti maqaan isaa darbuu qabu. Laal osoo Leenjisoon jiraate biyyi suni dhugaa dubbachuudhaaf biyya Itoophiyaa jedhamtee waamamtuu miti. Maqaa Leenjisootiin waamamti. Goota ammoo abbaa qabsoo ganamaatti hangafa qabsooti. Hangafni qabsoo ganamaa dagatamuu hin qabu. Garuu dhaloota
amma jiru kana keessatti jaarraa 21ffaa kana keessatti leenjisoo diigaa dagatamee jira jechuudha. Leenjisoo diigaa maaf dagatame isa jedhuuni dhaloonni na duubaan dhufu yaadachuu qaba. Maqaa isaa kun ka'ee dhaabbachuu qaba. Leenjisoo akka leenjisootitti akka hojii isaatitti wanti isaan malamu Oromiyaa keessatti godhame yookaan Itoophiyaa keessatti wanti leenjisoo malu tokko hojjetamee hin jiru jechuudha. Sababa kana gatii ta'eef maqaa isaatiin waldaa yookaan dhaabbata tokko hundeessee maqaa isaatiin ammoo waan isaan malu waan gootaan malu tokko hojjedha kan jedhuuni akkasuma dubartootaan lafaa kaanee qeerroo jajjabee qeerroo qaqqaalii namoota gugurdaallee hammatee dabalatee jira. Waldaan kun ammoo maqaa goota kanaa ol kaasu yookaan dhaloota yaadachiisuudha. Wantooleen inni hojjetaa ture tola ooltummaa namoota harka qalleeyyii namoota abbaa manaa hin qabne kan mana hin qabne mana itti ijaaruudhaan waldaalee tola ooltummaa hojjetaa ture. Waldaalee tola ooltummaa kana irratti gaafa rakkataa tokko kinna baasee bira dhaabbatee jedhe dhaabbata leenjisoo diigaa jedhama. Garuu leenjisoo diigaa kuni dhaloota kana keessatti hin yaadatamaa jechuudha. Eenyu kan jedhamu seenaa isaa qoratamee ni yaadatamaa jechuudha. Adada ati maqaa leenjisoo diigaa dhaabbata leenjisoo diigaatiin waan tokko hojjattee rakkataa tokko bira dhaabbattee maqaa isaa kun yaadatamaa deema. Dhaloonni maqaa isaa kana qorataa deemaa jechuudha. Eega kana ammoo maqaa isaa hin dagatamu. Dhaabbanni kun ammallee waa hedduu hojjatee as bahutti jira jechuudha. Hojiilee waggaa tokko asitti hojiilee baay'ee hojjatee jira. Fakkeenyaaf biyya keessatti hojiilee gugurdaa hojjatee jira. San miidiyaa irratti paablikiin ni beektan jedhee abdii qaba. Akkasuma jechuudha ji'a tokko gahee jira jedhee yaada. Dubaa irratti kitaaba obboleessa keenyaa Arsii Gaafa Lolaa caalbaatiidhaan dorgome. Laal maqaa gootaa ol baasee gadi hin deebisu kan jedhuun jajjabeen kiyya qomatti dhaasee kitaaba tokkicha miiliyoona 1.4 maqaa leenjisoo diigaa injifannoon galeen illee injifatee galee jira. Hojiilee gurguddaa hojjetee jira. Ammallee ka fuulduratti deemaaru hojiilee boonsaa hojjetutti jira siin jechuu barbaada. Hayyuu fadha jiru jedhanii haasaa kee kan kaasaa turtirraa duubatti si deebisaa. Waldaa kana gaafa ijaarru dubartoota ijaarree jalqaba dubartootatu ijaarree jette. Egaa seenaa Oromoo keessatti yookaan immoo hawaasa Oromoo biratti akkasumas dubartootaaf hawaasni keenya kan Oromoo dubartootaaf hedduu dubartoota hanga isaan gaan bakkee hin kennaniifi jechaa turte. Dubartoonni keenya waan hangana kan dalaguu danda'an kaleessallee seenaa dalagan har'allee seenaa dalagan burulee itti fufuu jiranii dubartoota seenaa akkas kan dagatameeyyuu warra seenaa dagatameeyyuu lafaa kaasaniitiin dhaabaa jiran. Kanaaf hawaasa Oromootiin dhaamsa maalii qabdaa fi dubartoota keenya hoo maal jettaan? Galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf waldaa kana gaafa lafaa kaafnu nama lamaan lafaa kaafne maqaa isiillee osoo hin dhoofne darbuu hin qabu. Maaliidhaaf jabduu seenaa daladde waan ta'eef Roozii Ahmadi jedhamti. Shamarree jabduudha. Paablika gubbatti baatee hin mul'attu. Hojiin isii keessaan ammoo hojii jabaa, hojii ijaarumsaa, hojii ammoo si onnachiiseetiin dhaabbata kana miilaan lafa qabsiisu irratti kan hojjattu. Nama lamaan lafaa kaafne miseensa keenya baay'ee horanneetiin as geennee jirra. Dubartiin qabsoo keessattis gahee guddaa qabdi. Akkuma Oromoon jedhu dhiira jabaa duuba dubartii jabduutu jiraachuu qaba. Akkuma jedhan sani dubartiin gahee guddaa qabdi. Shoora guddaa taphachuu dandeessi jechuudha. Gahee qabnu kanatti ammoo fayyadamnee jechuudha. Hojjechuu qabna. Gahee dandeettii keenya qabnu kanarratti ammoo jabaanneetiin ammoo hojjechuun dirqama keenyaa jechuudha. Waldaa kana akkuma taasisuuf yaalee jedhetti dubartiidhaan waan eegaleetu marsaa tokko hojii marsaa tokko hojjanne marsaa lama hojjanne dubartii qofaadhaan kan hojjanne marsaa lama marsaa haga 3 haga 4 5ffaatti jirru dhiirota dabalanne jechuudha dhaata keessatti. Dubartii yoo jedhu asuma wanti hubachuu qabu hawaasni Oromoos dubartiin kun dubartiin biyyoota faranjii tokko keessa hin jirtu. Dubartii biyya Eeshiyaa jirtuu fi dargaggeeyyii biyyoota Eeshiyaa jiran qofaadha. Malee dargaggeessi biyya faranjiiti. Dargaggeessiin biyya faranjii takka nu keessa hin jirtu jechuudha. Hojiilee hojjanne kana keessatti jechuudha.
dargaggoo biyya Eeshiyaa jiruu fi qarree biyyoota Eeshiyaa jirtutu ijjan kutannoo maqaa gootaa ol kaafna jetteetiin deemaa jirra fuulduratti jechuudha. Bakka kanatti kan waldaa kana bu'uurees yookaan immoo ammallee irratti hojjetaa jiru dargaggeessa yookaan qeerroo fi qarree biyya Eeshiyaa qofaan jettee jirta. Waldaa kana akka biyya Eeshiyaatti ijaartamu qeerroo fi qarree biyya Eeshiyaatti ijaartamu akka waldaa yookaan gaaddisa leenjisoo diigatitti ijaartan. Yoo akka gaaddisa leenjisoo yookaan waldaa leenjisoo diigatitti kan ijaartan ta'e maaliif kan biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa akkasumas Afrikaa dabalachuu maaliif hin dandeenye? Maarree gaafii bareedaa. Gaafa lafaa kaanullee dubartoota lafaa kaane ni beektu dubartoonni biyya Eeshiyaa jiran kun baay'ee garaa laafeeyyiidha. Baay'ee garaa laafu waa'ee saba isaa kanarratti baay'ee garaa laafanii dafanii waan ati hin goone jette san godhuudhaaf ammoo hojiidhaan agarsiisuudhaaf jarjaranii jechuudha. Dhiifamallee naataa warri biyya faranjii jiru kuni ilaali diqqoo ofirraatti si gaafa beekta si tuffatu gatii ati biyya Eeshiyaa jirtuu fi paawurii kan kee kana gadi qabanii jechuudha. Namuu waanuma qabuun gabaabaa akkuma jedhanii haguma wal beennuun haguma wal qabnuun ijaaramnee jechuudha gaafa kana. Eega ijaaramne ammoo miseensi kun hojiilee miseensi alaa dhufu kuni hojiilee hojjannu kana dinqisiifatee gara keenya dabalamuudhaaf dhufaa jechuudha. Nu garuu garee dhaabbata kana kan ijaarre dhaabbata leenjisoo diigaa jennee ijaarree jirra. Hammachuu danda'a biyyoota faranjii kamiyyuu biyyoota namni biyyootuma jiramu kamirraayyuu hammachuu danda'a jechuudha. Garuu ati ammoo dhufee keessatti waliin hirmaachuun maqaa goota kanaa ol kaasa jedhe qofaa simatta malee dhattee biyya faranjii jiraatee fi balbala achaan kokkaatee simachuu hin dandeessi. Yoo nu dhufaniitiin ammoo isin walii hojjanna jedhan simachuudhaaf ammoo anas ta'ii miseensota kiyyas ta'iidha qophiidha jechuudha simachuuf nun daangessineeyyu jechuudha isaanumatuuf daangesse asumaan. Asumaan dhaamsa keellee itti keessita. Asumaan akkasumas warroonni biyyoota garaagaraa keessa jiran kan hordofan haasawaa kee kana dhaga'an irratti hirmaachuu dandeessa. Hawaasa kana gaafii osoo si gaafatanii maaf nu hirmaachisuu dhabdeedhanii maal jettee deebistaa fadde jirullee? Maarree maaf nu hirmaachisuu diddee jedhanii gaafa na gaafatan ammoo dhaabbanni kun maqaan goota kanaa ana qofaa miti dhufanii utuu na gaafatanii narraa dhabanii na bira rakkoon jira jedhee yaada dhufanii na gaafachuu miti gaafadheellee dhabee jira aniyyuu komii isaanirraa qaba gaafadheellee koottaa non tuffatina akka biyya Eeshiyaa jiru tokkotti koottaa dhaabbata kana waliin jabeessinaa nun tuffatina warri baazawee kunillee nun tuffatinaati koottaa jedhee anuu waamicha godhee fi dudda duubuma hamilee nutti horan malee dhufanii keessaanii hamilee nutti horanii nun jabeessaniiyyuu gaafii isaaniif hin qabu jechuudha. Ulfaadhu jedhullee maqaa dhaabbata leenjisoo diigatiin karoorri yookaan immoo gama fuulduraatitti maal hojjechuuf karoorfattan? Dhaabbanni leenjisoo diigaa waa baay'eedha karoorri isaa jechuudha. Karoorri isaa waa baay'ee hojjechuuf fuulduratti deemaa jira. Dhaabbanni kun as qofatti dhaabbatuu miti. Dhaabbata dhaloota yookaan miseensa hammataa deemaa jiru, miseensa baay'ifataa deemaa jiru. Akkuma miseensa baay'ifataa deemuun hojiin inni hojjetu sunillee oluma siqaa deemaa jechuudha. Ammaas waa'ee dhaabbata ammoo icciitii qabnaa, irbuu qabnaa, asiin oofalchaati. Gaafa inni hojjete qofaadha. Wanti inni hojjetu waan maqaa leenjisoo diigaa gadi qabu hin hojjetu. Waan maqaa leenjisoo diigaa ol qabuu fi waan maqaa hawaasa Oromoo dhaloota dudduubaan dhufu hamilee itti horuudha kan inni hojjeteetiin gadi baasu jechuudha. Gadi hojjeteetuma gadi baasa malee kana hojjedha jedhee hin dubbatu. Fuulduratti ammoo dubbachuullee ni danda'a. Hundee isaa biyyoota Eeshiyaatiif akkasuma Oromiyaatti gadi dhaabee yoo isinuu jedha warri baazaweellee hundee isaa achitti illee yoo gadi nuu dhaabanii jenne hojiilee gurguddaa hojiilee akkasuma mana yaalaa ijaaruu akkasuma waa hedduu irratti xiyyeeffateeti xiyyeeffannoon isaa kan deemaa jiru mannoota yaalaa bakka harka qalleeyyii hawaasni keenya harka qalleeyyiin fakkeenyaaf uummata keenya kan daangoota irraa buqqa'u jechuudha mana isaanii ijaaranii gadi dhaabuudhaanii isaan qophachiisuudhaanii
waa hedduu irratti fuuyyeeffateetiin imalaa jira jechuudha. Hayyee bareeda addee Jullee hedduu ulfaadhu yaada bal'aa nu kaafte. Dhaabbanni leenjisoo diigaa waggaa tokko qophii waggaa tokko gootanii turtanii yeroo darbee as magaalaa Riyaaditti qophii godhatanii turtan. Egaa dhaabbata kana dhaabuudhaaf qabsoo Oromoo keessatti waa baay'eetu nama mudata jechuudha. Mudannoo sagantaa kana keessatti sagantaas ta'ee dhaabbata kana hundeessuuf wantoonni isin mudatan maaltu jira? Dhugaadha. Dhaabbanni kun haga hundeeffame waggaa tokko dheengaddaa kabajinee turre. Hundeeffanni isaallee magaalaa Riyaadii keessatti hundeessituunillee asuma jirti waan ta'eef magaalaa guddoo hawaasa Oromoo magaalaa Riyaadii asumaanii haggalatoomanii ulfaadha jechuun barbaada. Qophii kana hundeeffama waggaa isaa magaalaa Riyaadii keessatti miseensotaaf hawaasa Oromoo magaalaa Riyaadii keessa jiran waliin waggaa gahuu isaa kabajinee turre. Waggaa gahuun ammoo haala salphatti waggaa hin geettu. Bu'aa bayii hedduu chaaleenjii hedduu keessa darbiteeti kan waggaa geettu. Waggaa miti ji'a gahuufu chaaleenjii hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbuu si barbaachisa. Bu'aalee hedduu bu'aa bayii hedduu keessa chaaleenjii hedduu keessa mudannoo hedduu keessa darbineetiin waggaa sageenni ammoo alhamdulillah jennee rabbii shukrii galfachuudhaaf akkasuma as geenne jennee uummata Oromootitti beeksifachuudhaaf dheengadda kabajinee turre. Hawaasni Oromoo magaalaa Riyaadii akkasuma kabajamanii ulfaatan jedha. Miseensi kiyyasaa galatoomanii jechuun barbaada. Dhaabbata kana keessatti bu'aa bayii hedduu mudannoo hedduutu mudataa ture. Gaafa kutannoo qabaatte hojii hojjettu keessatti arrabamuun ni jira, darbamuun ni jira, dhiitamuun ni jira jechuudha. Tuffatamuunis ni jira. Garuu kaayyoo kana galmaan ga'uudhaaf dhiitamuullee ni qabda, arrabamuullee ni qabda, tuffatamuullee ni qabda, tumamuullee ni qabda jechuudha. Maaltu kana hunda si qabsiisa dadhabbinna kee osoo hin taane kaayyoo goota kanaatitu gadi si jechisiisa. Kaayyoo kana gaafa qolee ol qabatte galmaan gahuu hin dandeessu. Gaafa qolee kan kee gadi qabatte ammoo kaayyoo goota kanaa galmaan gahuu dandeessaa jechuudha. Chaaleenjii hedduu keessa darbinee obboleettii Roozii Ahmad waliin bu'aa bayii hedduu keessa darbinee akkasuma kaasiin kaasuu osoo hin kaasin bira darbuu hin malle mucaa qacalee lafaa dhufaa qeerroo dudduuba keenya dhaabbateetiin nu deeggaraa ture keessaa haga miseensa keenya keessatti illee makame Muhee ilma sabaa jedhama. Abbaa walalooti. Walaloon beekama. Qeerroo jabaadha. Hamilee nu ta'ee bu'aa bayii kana wal gorsinee wal jabeessinee jechuudha. Dhaabbata kana yookaan miseensa kana horannee as genne bu'aaleen bayiin nu keessa darbine guddoodha. Alhamdulillah. Kanaaf kaayyoodhaaf gadi jettee bu'aa bayii hedduu kana keessa darbita. Namni gaafa chaaleenjii si mudatu kamuu obsaanii kaayyoo gootaa galmaan ga'uudhaaf obsaan dabarsuun dirqama. Obsumaan dabarsinee hundaayyuu as geennee jirra. Wantoonni nu mudatan immoo baay'eedha. Akka hawaasaatiitti illee baay'eedha isin jechuu barbaadeeti. Ulfaadhu. Mee sagantaa kana yookaan waldaa kana keessatti waa hedduu akkasi mudate yookaan mudatu ifaadha. Mana namaa keessa dalagaa ati hoggansarra turte waldaa kana hoogganaa turte. Waldaa kana hoogganuu hawaasa ijaaruun dalagaa mana namaa wajjin hangam takka miidhaa asirratti geessuu danda'a kun? Maaltu si mudate? Dhugaadha. Miseensi tokko waldaa tokko gaafa gadi dhaabdu waa hundaayyuu beekteetuma gadi dhaabda. Kushiinaa Arabbaa keessa turuun sirriidha. Garuu ammoo waan tokko gaafa hin hojjedha jettee ijjannoof kutannoo qabaatte ammoo ni dandeettaa jechuudha. Hunda isaayyuu danda'uun dirqamaa jechuudha. Hin ulfaata. Yeroo osoo ijoollee kana mari'achiisu dalagaamna yaamantu haa ulfaatanii miseensi kiyyallee taasgabbiidhaan haga an dalagaa waamicha aramni na waamte san xumuroodhaa fi taasgabbiidhaan taa'anii obsaan na eeggatu jechuudha. Kuniyyuu chaaleenjii guddaadha. Maaliif miseensa kana miseensi waan dhufeef beekuu qaba. Gaafii qabaan ni gaafata.
gaafii kana deebisuun dirqama kan keeti waan ta'eef yeroo ati gaafii miseensaa kana kabajitee deebistuuf jechuudha hojiidhaaf si yaamuu danda'an. Fakkeenya hojiif na yaamaa turanii hogguu kanatti ammoo jechuudha yeroo erfoona itti kaa'adheetiin harkaan hojjetaa jechuudha. Bilbila kiisii kaayadhee isaan wajjin haasayaatiin akka hojiin kun fuulduratti imaluudhaaf isaan hammataa turetu jira. Bakka kanatti ammoo jechuudha hundaayyuu dandeettee sabartee obsaanii itti ce'uun barbaachisaadha. Walumaa galatti hooggansi dalagaa arabaati wal qabatee miseensa hoogganuun ni ulfaata. Garuu ulfaatullee ammoo kaayyotu ammoo akka inni sii salphatu godha. Akkuma ta'etti as geenne. Hayyee ulfaadhu. Filannoo waan adeemsisan natti fakkaata. Waggaa tokko sababeeffachuudhaan waldaa kana amma hoo sa'a kana waldaa kana hoogganaa jirta moo aangoo kee nama biraatiif dabarsitee kenniteerta? Galatoomii waggaa tokko geenee jira. Akkasuma waggaa tokko sababeeffachuudhaan haadhaan ijoollee kanaaf akka sadarkaa haadhummaallee yoo ga'u baadhee garuu miseensa kana koola koo jalatti gatii hammadhee fi akka haadhaa yookaan akka obboleeyyaniitti akka tiruu waliin dhaladheeti kan miseensa kana laalu garaana nyaatu haa ulfaatanii miseensa gabbaa miseensa naamusa qabu miseensa kabajamaadha waan ta'eef garri irraa siqu hin jiru. Haa ta'u garuu mirga ammoo warra dhiiraatiillee kennuun barbaachisaadha. Waggaa tokko danda'ee waggaa tokko ammoo hammadhee gatii as ga'ee fi carraa warra dhiiraatii dabarsee jira. Ammaaf hoogganummaa waggaa tokkoffaa sababeeffadheetiin obboleessa kee Amuhee Jeettii jedhama isaaf dabarsee jira. Ani ammoo bakkuma biraatiitti gadi siqee jira. Hin fagaannee achirraallee. Waa baay'ee bareedaadha. Mee gansa qabsoo Oromoo keessatti waldaalee yookaan bu'uura waa bu'uuressuu keessatti akka aadaatti ilaallatee hawaasni keenya gaafa waa bu'uuressan waan san natu bu'uuressee natuyyuu dhaabetti godhe hanga dhumaan hoogganuu qaba kan jedhan seenaa Oromoo keessatti yookaan immoo hayyoota Oromoo keessatti wanti akkasii mul'achaa ture. Ati hoo gaafa san dullaan akkam uleen irraas jedhamu jaalatanii baay'ee. Dhugaadha. Beektaa anatu beekaa yoo jettee deemte ammoo waa hedduu wallaaluu dandeettaa waa hedduu balleessuu dandeettaa. Wanti qabsoo Oromoo kana duubatti deebiseetiin jedhe tokko yoo jiraate ilaali anatu waan kana harkaa qaba anatu irra dhageettii dandeettii qaba galmaan gahaa jedhameetiin waan wal mormamuu fi qabsoo Oromoo kun duubatti deebitee jechuudha. Bakka kanatti ammoo waan tokko bu'eeretti tokko gaafa bu'uuressiteetiin jette ammoo dirqama anatu irra taa'ee kaayyoo kana galmaan gahaa jechuu hin qabdu. Kana caalu kanarra kaayyoo kana galmaan gahuudhaaf ani eega lafatti gadi dhaabee jedhe kan ammoo deenarra ammoo kaayyoo kana lafa galmaan gahuudhaaf ammoo hawwiidhaaf dandeettii guddaa qabutu jira jechuudha. Bakka kanatti ammoo isatti obboleessa kiyyatti fuudhee waan kana hooggani hoodhu yoo jedheen ammoo na gammachiisa uleedhaanillee hin kennine anillee amaanaa guddoo hoogganummaa caaltu waan miseensi kiyyannarra kaayee fi amaanaan sun hedduu ulfaattuudha. Hoogganummaa caalaa amaanaa santu baay'ee ulfaataadha waan ta'eef guddaadha waan ta'eef ani bakka amaanaa guddootitti siqee kabajamaa jaalalaanii inni hoogganuudha kaayyoo tokkorra jirra waan tokko hojjetaa jirra kaayyoo leenca kanaa goota kanaa galmaan gahuudhaaf ijaarumsarra jirra kan inni ijaaraarullee kan ijaarallee tokkuma waan ta'eef walumaan ammoo galma geenna gatii jedhuuf kabajamaani fuudhee itti kenne malee uleedhaan ittiin kennine iyyuu jedha. Garuu himmi ofii beektaa aangoon tuni. Hedduu ulfaatu kun waan hedduu waan isinirraa baratanidha. Maaliif dhaloonni qubee isaa kanatti ijoollee umurii isaanii xixiqqaa ta'an yaadan fagoo ta'anii yaadan bilchaatanii waan akkasii godhuun hedduu dhibbanti waan baay'ee nama dinqisiisudha. Egaa hayyoota Oromoo warra siyaasaa keessatti illee ta'ee akkasumas waldoota garaagaraa keessatti kan argaa turre waan kana natu bu'uuressee hanga dhumaa natu hoogganu yookaan kiyya jedheetiin wantoonni waan hawaasaa akka dhuunfatitti ilaalu warroonni akkasii jiraachuu ni mala.
Uummata akkasiitiif dhaamsa akkamiin qabdaaf ijoollee? Hayyee galatoomii uummata akkasiitiin wanti ani dhaamu tokko yoo jiraate jechuudha. Waan tokko eega bu'uureessite dirqama galmaan gahaa jechuun waan san duubatti deebisuu ta'a. Yookaan diktaaterummaa abbaa irrummaa olaantummaa irratti ilaalchifachuu ta'a jechuudha. Maaliidhaa fi kaayyoo kana galmaan gahuu yoo barbaadeetiin jedhe ammoo dabarsee kennu yoo kenne namni sun kaayyoo san nama jabatti ilaallama. Kaayyoo kana galmaan gahuuf tattaaffii guddaa qabu nama san madaalee itti kennuu qaba nama waan ati itti dhiphattee as geesse kana gufachiisee duubatti deebisu osoo hin taane waan sirra daran si caali ammoo waan san saffisaan fuulduratti oofu ta'uu qabaa jechuudha jalqaba namni sunii jechuudha. Eega kana ammoo anatu galmaan gahaa anatu hooggana anatu hundeesse anatu galmaan gahaan suni ilaalcha gadaantummaadha. Ilaalcha sana ammoo keessaa baanee inni obboleessa kiyya yoo dabarsee hin kenne jabaana dagalee jirutti dabarsee yoo kenne dirqamni kaayyoon an qabadhee lafaa kaase sun galma ga'uudha. Gaafa kaayyoon sun galma gaheetiin jedhe akka waan ofii kiyyaa galmaan gaheetitti hubadhaa fudhadhallee itti gammadallee jechuudha. Ilaalcha akka sanii ilaalcha dansaadhaaf of keessaa baasanii jechuudha. Anatu beekaan osoo hin taane atis ni beektaa hodhu waan kana qabii deemiin jedhamee osoo akkasitti walitti kennamee barbaachisaadha. Ilaalcha akkasii irraa bilisa osoo ta'anii saffisaan ilaalcha wal hubachuudhaan osoo deemanii barbaachisaadhaan jedha. Hayyee bareeda ulfaadho. Hayyee sagantaa kana yaada kana yookaan immootu waldaa kana babal'isuu biyyoota garaagaraa keessatti akkasumas hawaasa biratti fudhatama akka qabuu fi hawaasni kun deeggaree akka bakka ga'u sochii maalii gochaa jirtan? Hayyee waldaan kun kan amma biyyoota garaagaraa irraadha. Ijoolleen kun Dubaay irraa, Suudi Arabiyaa irraa, Kuweet irraa, biyyootuma Eeshiyaa irraa kan walitti dhumnuun qilleensummaan kan walitti hidhamne jechuudha. Garuu waldaa kana ammoo lafatti gadi dhaabuu qabna. Dirqama lafatti gadi dhaabuudhaaf deemaa jirra. Asirratti ammoo jechuudha hawaasni Oromoo namni fedhii qabu dhaabbata kanatti abbootii qabeenyaa dabalatee osoo nun tuffatin warroota lafaa saffisaan dhufaa jiran kana jechuudha. Nu dubbisuudhaan nu bira dhaabbatanii biyyoota garaagaraa irratti akka saffisaan waldaan kun dhaabbate jechuudha. Nus irratti hojjetaa jirra. Karaa sooshaal miidiyaatiinis illee ta'ee karaa keessaatiin illee ta'ee irratti hojjetaa jirra. Hawaasni Oromoo namoonni waldaa kanatti makamuu yookaan dabalamuu fedhii qabu jechuudha. Biyyoota garaagaraatiif akkasuma Oromiyaa irrattis gadi dhaabuu fedhii qabna. Waan qabnee gadi dhiibnuu mitiyyuu waan ta'eef akka nu bira dhaabbatan asuma waamicha godhaa fi nus keessaan ammoo irratti hojjetaa jirra. Akka biyyoota hunda irratti dhaabbanni kun gadi dhaabbatee lafa qabateetiin fuulduratti imaluu fi waamichallee gochuutti jirra sooshaal miidiyaa irraan illee ammallee waamichas ittuma fuufaa jirra. Akka gara keenya dhufaniitiin nu waliin hirmaatanii dhaabbata kana nu waliin ijaaranii dhaalaka dhaabbatoota akka Arfan Qalloo akka ammoo Sikkoo Mandoo kanneenitti akka dhufaniitiin akka dhaabbata kanaatitti akka guddatu barbaadna waan ta'eef akka saffisaan nu gargaaranii nu bira dhaabbatanii gargaarsa yoo jedhu diinagdee qofaa miti namni keenya diinagdeetti hubata. Yaanni gaariin yaanni bilchaataan tokko jechuudha. Yaanni ijaarumsaa tokko diinagdee caala. Yaada bilchaataa tokko namni gaafa sii dabarse tarsiimoo bilchaataa tokko kan fuulduratti si adeemsisu gaafa sii dabarseetiin jedhe ammoo akkasuma jechuudha diinagdee caalaa jechuudha. Ulfaadhooyyee mee sagantaa kana kan gadi dhaabdee yookaan immoo waldaa kana kan gadi dhaabee dubartiidha. Dureesse anaa fi hiriyaati yeroo jettee turte. Hawaasa keenya biratti wantoota dubartiin hojjetan kun hedduu bakka guddaa akkasumas hedduu fudhatama hin qabu. Maaliif waan dubartii jedhanii akka tuffiitti illee hawaasa keenya biratti akka aadaa ta'ee tuffii qofa osoo hin ta'in akka aadaatti kan dubbatamudha. Egaa dubartoonni gahee qabsoo Oromoo keessatti akkasumas jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti shoora olaanaa kan taphatan beekamaadha. Atiyoo bakka kana keessatti dubartoota keenya jajjabduu akka keetiitiif
jechaaf yookaan gocha namaatiif sagalee kan gadi hin qabanneef dhaamsa akkamii dhaamtaaf? Dhaamsi ani dubartii dhaamu tokko yoo jiraate dubartoonni keenya baay'een beektaa arraba kana hin sodaatu. Ati dandeettu waan kana gochuu hin dandeettu gaafa jedhanii dhugama hin danda'u jedhanii qushum jedhanii keessatti ol deebi'anii jechuudha. Dubartiin garuu gaafa hojiitti seente waan qabde sana immoo galmaan geessi. Ijjannoo qabdi, kutannoo qabdi, onnee isii keessatti xiiqii qabdi jechuudha. Dubartoonni keenya ammoo yeroo warri dhiiraa hamilee isii tuqanii keessatti ol deebisii jechuudha. Dubartoota hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti argaa ture. Fakkeenya naa ta'an jedhee yaadaa turetu mana keessatti ol deebi'anii jechuudha. Maaliidhaan hawaasuma keenya uummatuma Oromootitu hamilee tuqee jechuudha keessatti ol deebiti usuu dandeettii qabdu usuu hojjattee saba kanaa fi hojii guddaa hojjatteetiin gadi baasu usuu dandeettu hamilee tuqamtii jechuudha. Arrabni akkuma jedhan lafee hin qabu lafee nama cabsa akkuma jedhan sanii arrabaa xiqqoo lafee cabaniituma ol deebi'an garuu sanii bakka kennuu hin qaban. Arrabnii fi aduu yeroodhaaf nama gubuu danda'a jechuudha. Garuu ammoo arraba san dagaleetti dhiiftee maal goota kaayyoo kan keetiif xiyyeeffattee fuulleffattee deemuutu dirqamaa jechuudha. Bakka namaaf kennuu osoo hin taane koonfidensii uf danda'e qabaachuu qabda. Gaafa koonfidensii uf danda'e tokko qabaatte jecha namaa sanii fi bakka hin qabdu. Maaliif kaayyoo kan keetiif bakka qabda waan ta'eef jechuudha. Shamarran keenya jechoota namni hamilee isin tuquuf gaafa miidiyaa kanarra as baatan jechoota namni hamilee isin tuquuf bakka kennuu osoo hin taane kaayyoo miidiyaa irratti as baate. Miidiyaa irratti eega baate arrabamuun illee ni jira, qeeqamuun illee ni jira, wanti barbaadame sirra gahuun ni jira jechuudha. Hatta naga lubbuu kee baatu illee kan sitti dhaadatu illee baay'eetu jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra gaafa baate. Maal goota hundaa danda'uun dirqama keeti. Eega saba kan kee afotti fuula kee as baafattee jettee hundaa danda'uun ammoo dirqama sirra jiru jechuudha. Tasii hammaattee sitti dhuftellee ammoo ofirraa deebisuu danda'uun illee dirqama sirra jiru jechuudha. Lachanuu jechuudha. Sila kana gatii ta'eef shamarran keenya baay'een jajjaboo mana keessatti dhokatanii hojjetanii jechuudha. Paablikii as baa hojjedha. Onnadhaatii onnee qabda. Onnee keessatti hojjetan saniin illee paablika irratti as baayaatii hojjedha saba keessaniif dalagaatii namni gaafa dalage seenaa qaba. Eega nama taanee dhalannee jechuudha seenaa hojjannee darbuu qabna malee namuma taaneetiin akkuma nama taanee dhalanneetti seenaa hin dalagini darbuun qabnu seenaa rimmiin nyaatu jedhee Haacaalee Hundeessaa. Kanaaf seenaa dalaguu qabna shamarran keenya hin sodaatina onnadhaa as ba'aatii hojjadhaa ga'ee guddaa qabdanii shoora guddaa taphachuu dandeessanii qabsoon Oromootuun illee laal usuu shamarri keessa hin jirre nyaata soqidda hin qabne jechuudha. Dhiira Oromooyyuu waan dubartii Oromoo nyaata gaa nyaachiftee obaastee gadi baaftuu fi qabsoo irra aarsaa guddaa kafaleetiin hojjetaa jechuudha. Dubartiin dudda yookaan dildila dhiiraatiin dildila Oromootii jedhee yaada. Dudda namni dudda malee socho'uu hin danda'u jechuudha. Dubartiin ga'ee guddaa qabdi shoora guddaa taphachuu dandeetti. Onnadhaas ba'aatii warri mana keessa teessanii baay'ee hojjedhu moo keessumatti hojjedhu jettan asuma baay'ee hojjedhu ni dandeetta. Koonfidensii qabaatu ta'ii deemi gaafa of taatee deemte wanti tokko seen mudatu jechuun ni barbaada shamarran teennaan. Keessattuu shamarran biyya Eeshiyaa jirtan. Hayyee ilfaadhu erga yaada shamarranii kana sirriitti babal'istee rakkina isaanii kana as baastee dubbataa jirta. Egaa rakkinni kun rakkina isaanii qofanatti hin fakkaatu dhiibbaa maatirraa itti ka'u yookaan immoo abbaa manaa ta'e obboleessa yookaan maatii isin bira jiraatu ta'e biyya kana keessatti egaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti beekamaadha. Namni cufti maatii wajjin jiraachuu hin danda'u. Biyya kana keessatti akkasumas haala mijataa dhabuudhaan maatiin dhiibbaa irraan gahuudhaan sooshaal miidiyaan akka hin baane dubartoota jajjaboo sagalee isaanii ukkaamsanii kan jirantu jira. Dubartoonni keenya cimina dhabanii osoo hin ta'initti sodaa maatiitirraa kan ka'e waan hawaasaa kan fuulduratti baanii hojjechuu dhabuurraa sodaa akkasiitu irratti jira. Isaan warra dubartii qofa osoo hin ta'initti warra dhiiratiin ni dhaamsa akkamii qabdaa? Dhugaadha. Yeroo baay'ee hamilee shamara keenyaa akka tuqu dhiifamallee nurraa ta'ati dhugaaf ilkaan adimatti tolti. Warri dhiiraa yeroo baay'ee jechuudha. Shamarran kun akka fuulduratti bahanii saffisaan hojjetanii dubbatan hin barbaadanii
dandeettii isiisan keessatti hubannoo dhabaadhaani jira miti safuun Oromoo keessa safuu wanti jedhamu illee ni jira. Safuu sanitti irkifatee dubartiin qabsoon dubartiin qabdi eessallee ga'u taa'ee dabadhu jedhee kana keessatti yoo laari'uutu jira jechuudha abbaan manaallee jechuudha. Akkasuma gara maatiitiin illee jechuudha. Kan hucuucamanii ol deeban baay'eetu jira jechuudha. Hucuucaa kanarraa mirgaa fi dirqamallee beekuu qabanii mirga isiillee dhiibuun qaban dandeettii jalqaba dandeettii isii san keessatti hubachuu qaba. Abbaa manaallee yoo ta'e dandeettii isiin qabdu san keessatti hubatee jabeessuu qabaa jechuudha. Jabeessee akka isii hojjettu laal karaa irratti deebisuu qaba malee jechuudha. Hamilee isii cabsee mana keessatti dandeettii isiin qabdu sanii keessatti dhaamsee keessatti dukkaneessee ol deebisuun irra hin jiraatu. Dhiirotiin keenya yeroo baay'ee laal dubartii jajjabduu yeroo kophaa jirtu aarsaa guddaa kafaltee saba isiitii hojjettu gaafa fuudhaniitiin jedhani jechuudha. Manumatti mammaranii ol darbanii dhiisanii sammuu deesiin gadi baatee hojjechuu hin dandeessu. Kanaaf dubartoota jajjabduu nu jalaa hin ukkaamsinaa warri dhiirota kennaa isin kabajina isin jaalannaa shamarran aarsaa guddaa kafaluu dandeettii biyya kanallee bilisoomsuu dandeettii gatii ta'eeti shamarran mirga shamarranii eegaa dandeettii isiisan keessatti hubadhaati akka isin gadi baatee hojjettu safuuf duudhaa isii eeggattee waan saba isii miidhaa osoo hin taane. Waan saba isii boonsaa waan sillee abbaa manaallee gatii taateefi sillee ammoo mataa gadi hin qabachiifne sillee mataa ol qabachiisuu danda'u sillee boonsuu danda'u tokko akka isii hojjetuuf karaa irratti jabeessi karaa saaqee fi mana keessa ukkaamsitee taa'ii ilmoo guddisii taa'ii qixxaaxa faxxafii buddeena fuusiin asi kennuu osoo hin taane gadi ba'ii saba keetiisi sillee hojjetu seenaa dalagii. Ilmoon kan kee dhaloonni dhufu fakkeenya siyaa godhatu dubartoonni jajjabduun ammoo si duuba jiran ammoo fakkeenya siyaa godhate hojjedhu jedhi warroonni dhiiraa xiqqoo karaa saaqaa isiniin jechuu barbaada warroota sanoo fuudhanii ol deebisaniif karaa maatiitiin ammoo tokko obboleessi sirra dhiibbaa geessuu danda'a akkasuma abbaan taatis illee si cunqursuu danda'anii jechuudha. Irra caalaa namoonni kennaa hundi kennaayyuu dhalattoota baadiyyaati hubannoo dhabaadhaanii. Safuu aadaa cabsitee maqaa nu nyaatti jedhanii manatti ol akka isaan deebi'an gochuu danda'u jechuudha. Faamilii yeroo baay'ee jechuudha. Namoonni keenya namoota gurguddaadha abbootiin keenya haadhotiin keenya waan ta'eef sooshaal miidiyaa kana waan baay'inaan hin fayyadamneef jechuudha. Garuu ammoo maatii kanallee amansiifachuu dirqama sirra jiraataa jechuudha. Maaliidhaa fi karaa safuu hin cabsine saba kootii hin hojjedha abbaa koo. Karaa ammoo Oromoo hin miine waan Oromoo miidhu hin hojjedhuyyuu jetteetiin ammoo waan keessa kan keetti jajjabinni saba kanaa hojjechuuf kutannoon si keessa jiruu fi maatiillee amansiifachuu qabda atummaanuu jechuudha. Maatiin illee akkasii hubatu ammoo gochuu qabda. Karaa isaan si hubataniini karaa laallattee karaa isaan hin miine karaa saba kan kee hin miine hin hojjedha jettee maatiin amansiifachuu qabda. Maatiin kennallee ammoo jechuudha baay'ee ofirraa nu darbatan jedhee hin yaaduyyuu jechuudha. Irra caalaa waan dhalattoota baadiyyaa ta'aniif nu hubatuu dhaban jedha kamaatota. Warra dhiiraa warra paabliikii fayyadaman kanaaf xiqqoo ishee dhaamsa jabeessina malee jechuudha. Isaan akka gadi nuu lakkisan shamarran ta'in akka isaan jabaatanii hojjetaniif akka duuba dhaabatanii hamilee ta'aniif. Akkuma isaan dhiira jabaa duuba dubartii jabduu akkuma jirti jennee mitiiree dhiirri jabaan isii dubartii jabduu duuballee jiraachuu qaba. Yeroo baay'ee dhiira jabaa duuba dubartiin jabduun jiraachuu jechamuu hin qabu. Dubartii jabduu duuba dhiirri jabaan abbaan manaa jabaan duuba jira jechuun illee waamamuu qaba. Maqaan keessan asinuu maaliif dhokata isinii falmadhaayyuu jechuudha. Baay'ee ulfaadhu adda durumni dubartootuma biyya Arabaa irraa sagalee ta'aa jirta akka argaa jirutti. Egaa dubartoonni keenya akkumatu jettee akka aadaatitti akka safuutitti dhiibban hedduu saniin dallawatanii dhiibban hedduu ragaa kan jirudha. Kan biyya Eeshiyaa qofaa miti. Biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti akkasumas biyyoota faranjii biyyoota garaagaraa keessatti dubartoonni maqama akkasii dubbatuudha akkasii dubbata. Mee wanti illee akkasii komanne maal jettaan? Dubartoota biyya faranjiitiif dhaamsan qabu. Maaliidhaaf isaan biyya dimokiraasii keessa jiranii biyya firiidamiidha.
isaan ta'u hoogganaayyuu yoo jedhame shakkiin qabuyyuu biyyoonni waa hundaayyuu jechuudha. Laakiin dubartoonni biyya keessaa dubartoota jajjabatu jira. Haalota biyya keenya keessa jiranii fi paablikii maatii birallee gatii jiranii fi sossodaatanii of duubatti deebi'u jechuudha. Dubartoonni keenya biyya keessaa dubartoota jajjaba qabu. Isaantu bulchaa hojjetu waan doolaaraa sitti ergan natti fakkaata. Maaliif beektaa biyya firiidamiidha waan ta'eef gadi baatee dubbachuu mirga guutuu qabdi. Seera biyya san keessa jiruudhaani yoo haala safuutiif aadaaf duudhaatitti hirkifatteetuma ol deebise malee biyya firiidamiiti waan ta'eef jechuudha. Mirgi dhiiraatiif mirga dubartiititu caalaayyuu mirga dhiiraa jechuudha biyya faranjii keessatti. Dubartoonni biyyaa ammoo dandeettii qabu. Karaa barumsaatiin illee shoora guddaa dubartoota taphachuu danda'antu jira jechuudha. Dubartoonni sun ammoo tokko karaa maatiin jechuudha. Huccuucamanii osoo gadi bahanii saba isaatiif hojjechuu dandeettiif fedhii osoo qaban huccuucamanii ol deebanii jechuudha. Akkasuma karaa rakkina biyya keenya keessa jiruudhaan illee jechuudha. Wal qabateetiin dandeettii qabansa ukkaamsanii bira ta'anii jechuudha. Dhiirotiin biyya keessa jiranillee jechuudha. Dubartoota keenya jajjabee dubbachuu hojjechuudhaaf dandeettii qaban jechuudha. Karaa saaqanii fi saffisaan akka isaan hojjetan dandeettii isaan keessa jiru sun akka gadi bahee saba isii fayyadu osoo godhanii karaa saaqanii fi karaa maatiitiin illee jechuudha. Dubartoota jajjabduu jechuudha. Akka isaan ammoo saba isaaniitii hojjetanii fi osoo karaa saaqanii fi mirga isaanii eeganii fi bareedaadha jedhee yaadan. Hayyee galatoomii yaadde jirullee sagantaa keenyallee gurguramuuf deemna. Mee walumaa galatti akkuma dhiirota akkuma warra dhiiraa yookaan uummata keenyatitti akka dubartiititti illee dhaamsa maalii qabdaa? Dhaamsa walii galaa? Dhaamsi ana dubartootaatitti qabu. Dubartoonni ofiin tuffatinaa tokkoffaa wanti kun dhiiratu hojjetee galmaan gaha dhiira qofaa irratti hirkiftee ilaaliin ani dubartiidha eessaan gahuu danda'a hireen xiyyaas gabaabduudha jetteetiin of tuffattee of keessatti hamilee of hin cabsin dubartoonni keenya yeroo baay'ee jechuudha. Dhiira caalaa hojjechuu dandeettii qabda hamilee kan of keessa gaafa waan kana hayyuu kennatu jawetu wanti hin danda'amne hin jiru hin danda'amu hin jedhini jedhe wanti hin danda'amne hin jiru. Hin danda'ama gaafa jettee keessa keetitti amansiifteetiin jette jechuudha. Hojjechuu dandeessa waan danda'ama jetteetti seensisan hojjechuu ni dandeessaa jechuudha. Carraa dhiira qofaadhaaf kennitee taa'uu hin taane wanti kun waan dhiira ilaallata. Jechuu osoo hin taane nallee hin ilaallata jettee sodaa tokko of keessaa baaftee qaanyii tokko of keessaa baaftee waan saba kan kee hin qaanyessine waan safuu aadaa Oromoo hin cabsine tokko hojjechuu qabna. Shamarran keenya ammoo karaatanii jirtanii dammaqaa hojjedhaa saba keessan irratti xiyyeeffadha waan saba keenya fayyadu irratti xiyyeeffannee osoo hojjenne shamarran keenya biyyoota faranjiis biyyoota eeshiyaas biyyoota keessa jirtanis gara waan saba keenya fayyadu irratti akka bobbaanee hojjennu jechuun ni barbaada dhaamsa kana dhaamaaf jechuudha. Hayyoo galatoomii mee ati akka dhuunfaa keetitti jirullee mudannoo yookaan muuxannoon wanta akka muuxannootitti hawaasa barsiifte wanta akka mudannootitti si mudate jireenya kee keessatti maaliin gaafeessa dhuma? Miidiyaa kanarra haga bahee hoo mudannoo dhuunfaati. Jireenya bakkee keessatti miidiyaa dhuunfaa taate jireenya dhuunfaa ta'ee waan hawaasa keenya barsiisu yookaan bashannansiisu mee hawaasa keenya gurgursiisu. Muuxannoo miidiyaa kanarraa dhugaa dubbachuudhaaf muuxannoo miidiyaa kanarraa fudhadhe keessaa tokko yoo jiraate obsa godhachuu paablikii eega paablika gubbatti baheetiin jedhee jechuudha. Daran akka Oromummaan quuqama saba kooti daran quuqamee hojjedhuudha haga paablika gubbatti baheetiin jedhee akka saba kiyyaa jabaadhee hojjedhuudha wantoota namoota na of hojjeran irraallee muuxannoo fudhadhee jechuudha. Wantoota akka an jabaadhee fuulduratti ce'uudha na godhame jechuudha. Jalqaba miidiyaa kanarra dhufu jechuudha. Akkuma
Shamaroota keenya arrabatu hamilee cabsaa jedhan keessaa jalqaba laayivii waraabuu jechuudha. Koomentii kanaan uummanni Oromoo ittuma qabeetuma nama arrabsa. Osoo ati waa takka hin dubbatini akkuma ati laayivii gadi seentee arrabuma koomentii kana arrabsan. Ani taa'ee koomentii isaan arrabsan kana tokko maqaa isaanii waama arrabsan illee taa'ee jechuudha. Laal ajandaa dhufeessan dhiisee waan irraa dubbachuu dhufeessan dhiisee jechuudha. Arraba isaan arrabsan kana maqaa isaanii waama arrabsaa jechuudha. Gaafa kana ufuma taa'ee ufuma kiyya gaafadhe. Mee ture jechuudha sila waan jalqaba ta'ee fireeshiidha waan ta'eef jechuudha. Eega kana ammoo ani haga yoomii arraba isaan arrabsan kana deebisuu danda'a ka jedhu mata makii kana taa'ee gaafadhee jechuudha. Qaayii irra isaanii danda'an jiru deebisuu fi qaba malee jalaa cadhisaan jiru eenyu jabaa ta'ee aan akkamiin laaftuu ta'a kan jedhu of gaafadhe. Paablika kanarraa dhiisuu qaba jedhee murteesse deebee. Lakki dhiisuu hin qabu jedhee ammallee deebee xiqqii keessa galee arraba isaan na arrabsan kana gurra laachuu fi dhabuu qaba malee jalaa galeetiin ammoo taa'uu hin qabu jedhee of amansiise. Bakka kanatti ammoo jechuudha dhiisuufillee ka'ee miidiyaa kanarra bahee hin dubbadhu jedhee dhiisuufillee murteessee ture waan arrabni baay'atuuf jechuudha. Deebeetiin ammoo ijjannoof kutannoodhaan waan as baheef danda'eetiin as dhufee as geennee jechuudha. Kollekshiina kootii natti fakkaata. Ni dhagama koo. Okay, mudannoo lammataa mudannoo hamtuudha. Mudannoon suni jalqaba biyya kana dhufu jechuudha. Fireeshiidha homaa hin beeku ijoollummaan illee ni jirti. Gaafa dhufu bilbila kaameraa miimooriitti guuttadhee bilbila sirba dhageeffadha. Sirba ni jaaladha. Miimooriitti guuttadhee bilbila kaameraa bitadhee jira. Bilbilaa fi birrii Itoophiyaa birrii 1,000 fudhadhee biyya Arabiyaa kana dhufe. Gaafa dhufeetiin jedhu hiriyoota ijoollee xiyyaara tokko yaabbannee dhufneeni akkasuma imbaasitti buune yeroodhaaf dhufee kafiilli kan koo dhufee achiin an fudhanne ture. Iddoo imbaasiitti ture jechuudha. Qubannee iddoo imbaasiitti nu qubachiisanii eega sanii ammoo guyyaa muraasa booda kafiilli kan koo dhufee na fudhate. Ala inni dhufu achi keessatti ijoollee Oromoo shamarran keenya waliin teenna waan ta'eef shaanxaa kan keenya tashti mallaqa bilbila achi keessatti yoo argiteetiin jetti araabni si ajjeeftii naan jedhan. Anammoo bashannanuudhaaf dhufe taa'aniituma nyaatan se'a biyya Arabaa kana hogguu laalee dhufu jechuudha. Bakka taa'aniituma waan birrii argatan se'ee dhufe. Ani ajjeefamuudhaaf hin dhufne birriidhaaf bilbila kanaaf nan ajjeesinii jedhee amma gaafa dhufamee baasaboora kee fuudhanii dhufanii maqaa kiyya na yaamanii jedhanii maqaa na waaman san dhiisee bilbilaa fi mallaqa san fudhadhee shintibeetii keessa laalee lixe. Bilbilaa fi mallaqa birrii 1,000 Itoophiyaa fuudhee shintibeeta Arabaa keessatti gatee birriin gadi naa tartee baddee bilbilli achitti gadi naa taruu didee. Birrii bishaan itti naqee birrii gadi dabarte balleesse bilbila jechuudha. Bilbilli darbuu dideeti achi na rakkise booda bilbila achuma keessatti dhiisee baasaboora kee fudhadhee kafiila kiyya faana darbe jireenya koo keessa mudannoo saniin dagadhu iyyuu jechuudha. Fireeshummaa biyya Arabaa dhufe irratti jechuudha. Kana mudannoo nan qabu biyya Arabaa kana keessatti. Mudannoo baay'ee garaa nama nyaatudha. Akkasumas baay'ee nama bashannansiisu hedduu ulfaadhu. Egaa haadha ijoollee sa'a keerraa aarsaa gootee marii keenyaaf asitti argamuu keetiif
hedduu galatoomii siin jenna maqaa miidiyaa OMC'tiin si galateeffanna yeroo biraa sagantaa biraatiin marii biraatti hanga walitti deebinutti ulfaadhu siin jenna. Kabajamtoota hordoftoota miidiyaa OMC qophii har'aaf qabannee dhufne kanumaan xumurraa akka isin waliin ture qophii dhiyeessuun akka isin waliin ture makkee ajjeeti ogeessi kaameeraa fi suur-sagalee OMC waayuu barii nu waliin isin bashannansiisaa ture. Sagantaa biraa OMC hafa wajjin turtii gaarii isin jenna.